question from Gaafii the itti aanu lady maayikii in the fuula front. duraan jiru irraa gaafii fuuna tola ebbaleetii itti And for fufi Dr. Dr. William. Williamiif. You mentioned the test where true believer qormaata amantichi dhugaan summii dhuguu danda'uu fi lubbuun jiraachuu danda'u sababa amantii isaaniitiif kaaftee turte. Rispettiin kun saayinaayidii gahaadhaan summiin itti naqame namoota 16 ajjeese. Isaan hin ajjeesinis ni jiru. Dhiiga dhabuun du'an. Inni kiristaana gaarii miti jechuudha. he had orgies. How do you explain? Kana akkamitti ibsita? Tole summiin kun Can drink this dhugaan poison and live. How do jiraachuu you explain kan that? danda'u Christian, he had kiristaana orgies. gaarii qofa. How do you explain this? Kano, Where akkamitti only a good ibsita? Christian can drink this poison and live. How do you explain that? Well, I don't feel I have to explain it. I mean, if Rasputin... Tole ibsuu akkaan qabu natti hin fakkaatu rispershinii kana osoo kiristaanota hin turre jechuu kooti. Tole wanti isa mudate waan macaafa qulqulluu keessatti ta'eef bu'uura hin qabu. Kana duraas jedheen ture Yesus Waaqayyo asitti hiriiree summii fudhachuu akka jalqabnu Waaqayyoon isa dhugaa ta'uu fi dhiisuu isaa ilaalla jedhee hin yaanne. Yaa dhiifama. We are not to test Waaqayyo qoruudhaaf hin turre sun kan kennameef kun Waaqayyo akkas jedhe wantoota kun ni ta'a. Fakkeenyaaf Paawulos ta'e inni gaara yeroo dooniin caccabte san dooniirraa darbatamee ture booftii isa ciniinee ture ibidda keessatti mukaan darbatamee jira. Kun hundi Waaqayyo qoruuf osoo hin taane wanti isa mudate tokkollee hin jiru. Innis Waaqayyo qoruudhaaf waan san hin yaalle. different situation. Kun kan ta'edha. No comment, please. Thank you. The next question from the rare for Dr. Zakir. Dhiifama naaf godhaa dhaggu takka waan tokko qofaan dubbachuu barbaada. Waa'ee geengoo lafaa qofaan jechuu barbaada. Isaayyaas 40:22 irratti inni Waaqayyoon geengoo lafaa olitti teessoo irra taa'aa jedha. He, God, sits enthroned above the circle of the earth. Thank you. In the back for Dr. Gaafii itti aanu Dr. Zakiriif dhiyaata itti fufi. Dr. Zakir, you said there isn't Dr. Zakir dogoggorri quraana keessa hin jiru jette. Dogoggora 20 ol seerruu afaan Arabaa keessatti hin arga. Sittiin hima. and I will tell you some of them. Suuraa Baqaraa akkana إن jedhe. الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. Ammaa suuraa hajji. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Kamtuu sirriidha. الصابئون Mo- والصابئين. Tokkoffaan kana lammaffaan Brother, He said Obboleessa gaafii tokko gaafatee jirta gaafii lammataa gaafachuun siif hin ayyamamu. same thing. He said in Surah Taha, waanuma kana ilaalchisee suuraa Tahaa 63 إن akkana jedha. هذان لساحران. Mistake. إن هذين لساحران. Dogongora afaan Arabaa kana ibsuu dandeessaa? And Dogongora kana caalaadhaas hedduudhaatu jira. The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned Obboleessi kun gaafii baay'ee gaarii gaafate. Caalatti wal simsiisuun barbaada. Akkasumas waliigaluudhaan qabxiilee caasluga 20 hunda kaaseera. Kitaabni inni harkaa qabu kun immoo kan Abdulfaadiiti. Abdulfaadiin sirriidha isa jedhu immoo gaafii keessa galchuun barbaachisa. Waan tokkoon arga. Alhamdulillah ijji koo gaariidha. I will 20 hunda walitti hiran deebise. Kitaabicha waanan dubbiseef 20 hundaaf deebii nan kenna. Inshaallah. Point number 1, brother. Qabxii lakkoofsa tokko hubatamuu qabu caaslugni Arabaa hundi Quraana irraa kan fudhatame ta'uu isaa. Quraanni kitaaba Arabaa isa olaanaa ture. Kitaaba ogbarruu sadarkaa olaanaa qabudha. Seerluga afaan Arabaa hunduu Quraana irraa kan argamedha. Quraanni kitaaba barataa caaslugaati. Quraanni kitaaba barataa caaslugaati waan ta'eef akkasumas caaslugni hundi Quraana irraa kan argame waan ta'eef Quraanni gonkumaa dogoggora hin qabaachuu hin danda'u. Takka jedhi qabxii lakkoofsi lamaa akkuma beekamutti sarara fudhachuun bulchuun immoo achi jira. Safartuu qaba. Safartuunis dogoggora jechuu keeti loojikii kan hin qabnedha fakkaata. Qabxii lakkoofsa lamaa gosoota Arabaa adda addaa Araba keessatti akkasumas afaan Arabaa beektaa? Akkasumas Dr. William Kimball na waliin walii gala. Gosoota Arabaa adda addaa keessatti caaslugni jijjiiramuu itti fufa. Caaslugni jijjiirama gargari jechuudha. Gosoota Arabaa tokko tokko keessatti jechi kan dubartiidhaa
jechi wal fakkaataan gosa biraa keessatti illee dhiiraadha. Jechi gosoota arabaa kan biraa keessatti dubartiidha. Gosoota arabaa biraa keessatti dhiira ta'ee agartaa jechuu. Jecha tokko gosa adda addaa keessatti caaslugni ni itti fufa yookaan ni jijjiirama. Saalli illee ni jijjiirama jechuudha. Kanaafuu quraanni sakattaa caasluga dogoggoraa sanaan ta'uu danda'a. Lakki dabalataanis dandeettiin dubbii quraanaa baay'ee olaanaadha. Baay'ee olaanaadha. Akkasumas kitaabonni adda addaa akka jiran ni beektaa. Intarneetii irratti deemtee dogoggora seerlugaa 12 dogoggora seerlugaa 20 takka Abdulfaadiin dogoggora seerlugaa 20 ummanni kiristaanaa dogoggora kana baase jettee yaadda? No, dogoggora kana eenyutu baase? Eenyu akka baase beektaa? Musliimoonni hayyoonni muslimaa akka Zaamik Shariif waan isaan godhan seerluga quraanaa baay'ee olaanaa ta'uu isaa irraa kan ka'e itti fayyadama baratamaa afaan arabaa faallaa ta'uu isaa seerluga quraanaa akka malee olaanaadha. Seerlugni quraanaa olaanaa ta'uu isaa mirkaneessuuf fakkeenya kaa'aniiru. Akkasumas fakkeenya tokko lama isiniif kenna. Kunis gaafii isaa 20 hundaaf deebii kenna. Isaanis fakkeenya kennaniiru. Akkuma quraana keessatti dubbisnu akkas jedha. Ummanni Luut alayhi salaam ergamtoota hunda gananiiru. Ergamtoota ni didan jedhamee eerameera. Dr. William Kimball akka jedhetti ummanni Nuuh ergamtoota ni didan. Ergamaa tokko qofa akka isaanitti ergame seenaa irraa ni beekna. Garuu ergamtoota ni didan jedhee baay'isee jira. Kanaaf dogoggora caaslugaa qaba. Quraanni silaa jechuu qaba ture. Ummanni ergamtoota osoo hin taane ergamaa dide jechuu qaba. Ergamtoota ergamaa laali. Ani si waliin gala. Seerluga Leeymaan akka akkamitti akka anaa fi ati beeknu ni beekta. Dogoggora ta'uu danda'a. Garuu kitaabota araboonni barreessan yoo dubbiftan bareedinni quraanaa maali? Bareedinni quraanni maaliif ergamaa jechuu dhiisee ergamtoota jedhe? Maaliif akka ta'e beektaa? Sababiin isaas ergaan bu'uura ergamtoota hunda tokko akka ture, waaqni tokko akka ta'e, waa'een toohidaa tokko akka ta'e, waa'een rabbii subhaanahu wa ta'aalaa akka ta'e ni beekna. Kaasuun ummanni Luut alayhi salaamii ummanni Nuuh ergamaa gananii akkas jedha. Luut alayhi salaamii diduudhaan alkallattiin ergamaa hunda ganuu jechuudha. Bareedina ilaalaa. Dubbii gaarii ilaala. Alhamdulillah dogoggora sitti fakkaachuu danda'a. Dogoggora miti haaluma wal fakkaatuun namoonni akka aniis shorrosh jedha. Quraanni akkas jedha. Qun fayaquun ta'i ni jira. Qun faqaana ta'uu qaba. Ta'uus ture. Waliigaltee yeroo darbee afaan arabaatiin qun fayaquun qunii miti garuu qun fayaquunidha caalaa jedha. Rabbiin ture ni jira. Gochuus ni danda'a kan dabrees kan ammaa fi kan dhufuus. Present and future. Thank you, Dr. Naik. Maybe